Akkam jirtu hordoftoota sagalee tana ani nagaa kootti lafa jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu. Har'as viidiyoo biraatiin deebi'ee dhufeera. Viidiyoon kun har'aa baay'ee kan isin hubachiisu, kan baay'ee isin barsiisu. Caalumattiyyuu jaalala keessatti shamarran keenyaaf jajjabinaa fi beekumsa guddaa kenna jedhee kanan itti yaadu yookiin immoo kanan itti amanuudha. Yeroo baay'ee qabadhee kanan isiniif dhiyaadhu. Kanaaf viidiyoon kun har'aa furtuu jaalalaa kan ta'edha. Caalumayyuu jaalala keessatti yookiin riileeshinshippii keessatti kana sirriitti yoo gadi fageenyaan beektan isin fayyaduu danda'a yookiin immoo waan hundumaa jalaa akka isin miliqxan yookiin immoo dandeettii akkanaa akka isin horattanii fi akka kabajamtan kan isin gargaaru keessaa isa bu'uuradha. Kanaaf eenyumtillee kan isin hin dogoggorsine jaalala keessattis bu'aa qabeettii akka taatan yookiin immoo gorsi kun kan isiniif bu'aa buusu ta'a jechuudha. Shamarran tokko faayidaa ishee fi fedhii isheetiin guyyoomfamte taanaan sammuu ishee hin fayyadamtu jaalala keessatti. Cimina sammuu ishee hin gargaaramtu yoo ta'e waan kamiiniyyuu guyyoomfamuu akka dandeessuu fi jaalala keessatti immoo cimina sammuu ishee yookiin immoo dandeettii ishee gargaaramte yoo ta'e jaalala kam keessatti haa ta'u rakkina kam keessatti kan isheen hin mo'anneef hin jiru jechuudha. Akkasumas jaalala keessatti yaadaan cabuu, lapheedhaan cabuu akkasumas saayikoo miidhamuu keessatti barumsa baay'ee isin gargaaruu danda'udha. Kana malees rakkoolee jaalalli uumuu danda'u yookiin immoo rakkoolee jaalala keessatti isin quunnamuu danda'u kamillee akka dandamattan yookiin immoo akka ofirraa ignore gootan kan isin gargaarudha jechuudha. Kanaaf riileeshinshippii kam keessatti kwaalitii kee akka ati horattu yookiin immoo konfiidensii guutuu akka ati horattu kan si taasisu keessaati jechuudha. Shamarran kamiyyuu immoo konfiidensii yoo horatte yookiin konfiidensii yoo qabaatte dhiirri kamillee ishee guyyoomsu yookiin immoo ishee shawwaduu akka hin dandeenyedha jechuudha kan ibsu. Kanaaf viidiyoon koo baay'ee akkasiin fayyadaa jiru yookiin immoo viidiyoo koo irraa barumsa guddaa akka argattan isinis koomentii jalatti na barreessaa jirtu. Egaa gara viidiyoo koo har'aatti otoo hin darbiin dura warri chaanaalii kanaaf miseensa hin taane yeroo hundumaa gaa'ela keessatti haa ta'u jaalala keessatti gorsa guutuu isiniif qabadhee waan hin dhiyaadhuuf na jajjabeessuuf jecha sabiskiraayib gochuu akka hin daganne isiniin jedha. Gara viidiyoo kootti isin dabarsa. Egaa shamarroonni keenya kanaan dura akkuma dursee viidiyoo koo biraa keessatti isinitti himee ture dhiirri tokko si haasofsiisuuf yookiin bilbila si bilbiluuf torbanitti guyyaa 2 yeroo argachuu fi siin qaamaan si argachuuf torbanitti guyyaa 2 yeroo mijeessuun garaagarummaa guddaa qaba. Kana yeroon isiniin jedhutti dhiirri tokko jaalala si wajjin jalqabee torbanitti guyyaa 2 qofa isiniif bilbila taanaan torbanitti guyyaa 2 qofa teekstii isiniif barreessa taanaan inni kun yeroo kee gubuu fi jaalalaan laphee kee cabsuurraa duubatti hin deebi'u jechuudha. Haa ta'uyyuu malee akkuma kana immoo dhiirri jaalala dhugaa siif qabu tokko yookiin dhiirri si kabaju tokko torbanitti yeroo 2 si arguuf yookiin immoo qaamaan dhufee si haasofsiisuuf yeroo ofiisaa mijeessu argita jechuudha. Garaagarummaan isaa asirrattidha jechuudha. Inni sun bilbilaan si haasofsiisuuf sababa baay'ee dhiyeessa yoo ta'e yeroo baay'ee akka biizii ta'e sitti haasa'a yoo ta'e inni kun immoo si arguuf yeroo hundumaa sababa uumaa ta'e yoo ta'e akka ati isa argitu fedha yoo ta'e inni kun jaalala keessatti garaagarummaa qaba jechuudha. Inni sababa guuru yookiin inni sababa dhiyeessu sun si arguu akka hin barbaanne laphee kee cabsee akka deemu barbaadu yookiin immoo jaalala yeroo akka inni barbaadudha jechuudha. Inni kun immoo faallaa isaa siin qaamaan si argachuu ija keessa si ilaalee si waliin haasa'u kan inni fedhu jechuudha. As keessatti jaalala dhugaa fi jaalala sobaa ta'uusaa adda baafachaa deemtu jechuudha. Kanaaf torban keessatti shamarroonni keenya dhiirri yeroo 2 qofa isin haasofsiisa yookiin immoo yeroo isatti tole miiseejii isinii barreessa taanaan maaliif baddee gaafa isin jettaniini sababa biizii ta'eef yookiin immoo sababa hojiidhaan qabameef jedhee yerootti deebii isinii deebisu argitu jechuudha. Kanaaf torban tokko keessatti yeroo 2 walii barreessuun jaalalleedha yookiin jaalala dhugaadha isiniin jechisiisuu hin danda'u jechuudha. Maaliif jaalalichi jaalala fayyaa qabeessa yookiin immoo jaalala dhugaa ta'e miti. Hamma fedhatoo ta'e namni si jaalatu tokko torbanitti siif guyyaa 2 qofa yeroo argachuu danda'a jechuudha. Maaliif jaalalli isaa si keessa jira taanaan yookiin immoo jaalalli kee isa keessa jira taanaan guyyaatti yeroo 2-3 iyyuu si barreessuu danda'a jechuudha. Kanaaf jaalalichi inni kun jaalala shakkisiisaa waan ta'eef shamarroonni keenya baay'een laphee keessan cabsuu yookiin immoo onnee keessan buruqsanii kan deeman dhiirota akkasiiti jechuudha. Kanaaf kana ittiin adda baafachuun isiniif barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf amaloota dhiiraa keessaa dhiirri tokko shamarran jaalate tokkoof yeroo dhabuu otoo hin taane waan kamillee otoo dhabee akka ta'u ta'eet gochuu fi yaala yookiin immoo ishee argachuu yaala jechuudha. Kanaaf dhiirri jaalala dhugaa siif qabu tokko yeroo hundumaa guyyaatti
guyyaa lamatti guyyaa sadiitti siif barreessa malee torbanitti akka biizii ta'e sitti hime yeroo barbaade dhufee yeroo barbaade immoo baduu hin danda'u jechuudha. Inni kabiraa jaalala tokko keessatti yookiin immoo dhiirri tokkoof shamarran tokko gaafa wal jaalattan shamarran sun waan jaalattan qofaaf jaalalli sun jaalala dhugaa ta'uu hin danda'u. Asirratti waa tokkoon isin hubachiisa. Shamarran keenya dhiirri tokko waan qabeenya qabuuf yookiin immoo waan beekumsa qabuuf yookiin immoo waan bareedaa ta'e qofaaf jaallattanii ta'uu danda'a. Bareenni gaa'ilan ta'u, qabeenyis gaa'ilan ta'u. Waan kamillee jaalala hin bitu jennee kana dura viidiyoo biraa keessatti waliin haasofnee turre. Egaa haa ta'u iyyuu malee dhiira tokko ati garmalee jaallatta yoo ta'e innis hin jaallatu taanaan kun jaalala fayyaa qabeessa yookiin immoo gara fuulduratti gaa'ela dhaabbatta jedhamee kan hin yaadamnedha jechuudha. Matuma jaalalli gama lachaniinuu yoo jiraate malee kana dura akkuma dursee isinitti hime jaalalli tokko akka nama kuwaasii taphatuuti. Gareen tokko asiin taphata, gareen tokko asiin taphata. Garee tokko qofa taphata taanaan gareen tokko meedaan duwwaadha taanaan inni kun sirrii miti jechuudha. Jaalalli akka kanadha jechuudha. Gama lachanuunuu namoonni kuwaasii taphatan jiraachuu qabu. Akkuma kana gama lachanuunuu jaalalli jiraachuu qaba. Asiin jira asiin hin jiru taanaan matumaa jaalala akkasii jaalala fayyaa qabeessa yookiin immoo jaalala guutuudha jechuun hin danda'amu jechuudha. Shamarran keenya asirrattis of eeggannoo guddaa qabaachuu qabdu jechuudha. Kanaaf dhiirri tokko sin barbaanne taanaan sin barbaanneedha. Waan isa jaalattu qofaaf duuba hin fiigin. Asuma irratti gaafa mallattoolee kana irratti argitu akka inni sin jaalanne gaafa irratti beektu achuma irratti dhaabuun siif barbaachisaadha. Nageenya keefis murteessaadha jechuudha. Siin maaliif sin barbaanne yookiin maaliif sin jaalanne inni kun siin waan si galchuu hin qabu. Inni waan sin barbaanneef isatu beeka jechuudha. Ati garuu isa barbaadde yoo ta'e inni sin jaalatu taanaan yoomillee taanaan namni sun siif hin kennamne yookiin kan kee miti jechuudha. Wanta kan kee hin taanetti immoo rarra'uu hin qabdu yookiin immoo wanta kan kee hin taane qulfiin manaa tokko kan kee miti taanaan mana keetti dhaqxee yoo ol galchite sii banuu dhiisuu danda'a. Kanaaf shamarroonni isa kanas adda baafattanii beekuun isiniif barbaachisaadha. Shamarroonni keenya kanarratti gamna ta'uu qabdu. Dhiironni tokko tokko yookiin immoo dhiironni baay'een isaaniiyyuu jechuu dandeenya. Shamarroota waan barbaadaniif ofuma isaaniiyyuu hin beekan. Kana jechuun immoo dhiira tokko fuulduratti ati hin jaalatamne yookiin immoo dhiirri sun sin jaalanne jechuun dhiira biraatiin waan hin jaalatamneef ati sababa homaa hin qabdu. Dhiironni baay'een si jaalatu, dhiironni baay'een si barbaadu. Kan si barbaadan sana dhiistee ati kan barbaaddu sanatti rarra'uun yookiin immoo kan barbaadduun duukaa fiiguun siif matumaa barbaachisaa miti jechuudha. Shamarroonni kan jaallatanirra kan isaan jaalatutti yoo heeruman isaaniif gaariidha. Dhiironni tokko tokko shamarran tokko waan jaalataniif yookiin immoo waan isaan barbaadaniif ofuma isaanii iyyuu hin beekan. Kanaaf shamarroonni keenya maal gochuu qabdu? Dhiironni akkasii dhufanii gaafa deeman yookiin immoo jaalala si wajjin jalqabanii gaafa deeman callistanii of hin jeeqinaa, sammuu keessan hin jeeqinaa. Suuta jedhaatii otoo of hin rabbashiin, otoo of hin jeeqin hojii keessan hojjedhaa. Boruu namni isin barbaadu ofuma isaayyuu dhufuu danda'a. Ofii keessan qulqullina keessan eeggadhaa. Of kabajaa. Yoo of kabajan yoo waan hundumaa ofii keessan dura of dursitan wanti kamillee ofiisaa isiniif akka dhufu beekuu qabdu jechuudha. Jireenya keessan keessatti dhiirri tokko isin quunnamuu danda'a. Yookiin isin barsiisuuf, yookiin abbaa manaa keessan ta'uuf, yookiin immoo laphee keessan cabsee deemuuf waan kanaaf dhufuu danda'a. Kanaaf kan isin barsiisuu dhufes isin barsiisee haa deemu. Namoonni keenya yeroo baay'ee rakkina isaanii irraati kan isaan baratan. Erga ta'ee yookiin wantichi erga raawwateeti. Kanaaf kan isin barsiisuu dhufes isin barsiisee haa deemu. Gara fuulduraaf isiniif of eeggannoo ta'a yookiin barumsa ta'a jechuudha. Kan isin miidhuu dhufes immoo gaafa isin miidhee deemu isin of eeggannoo cimaa godhachuu qabdu. Sammuu keessan hin jeeqinaa. Balballi gammachuu tokko yoo cufame kabroo ni banama. Isiniif balballi keessan inni gammachuu isiniif kennu isa ta'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf isatti rarra'inaa. Abbaa manaa ta'uu kan dhufu immoo yeroo dhufu abbaa manaa kee ta'a. Kanaaf jireenya kee keessatti dhiira gosa sadii si quunnamuu danda'a. Kanaaf ati jireenya keef of qopheessuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf dhiirri tokko gaafa dhufee isin waliin jaalala jalqabee deemu akka gadaantummaa tokkotti of hin ilaalinaa. Isin nama guddaa akka taatan yookiin immoo boruu akka barbaadamtan namni sunis gaabbee akka deebi'u kana cimsitanii beekuu qabdu. Ofii keessan of qopheessuu qabdu. Nama cimaa ta'uu qabdu. Kana dura dhiirri tokko si dhiisee gaafa deemu akkamitti deebi'ee akka inni dhufu viidiyoo koo keessatti isiniif hojjedheen ture. Kanaaf isin
barnoota kana sirriitti yoo hordoftan yookiin immoo yoo waan kana sirriitti hojiirra oolchitan dhiira kamillee jilbeeffachiisuu akkasiin dandeessan nan amana. Dhiirri tokko sin barbaadu gaafa siin jedhe mirga isaati. Si barbaadu dhiisuun isaa jechaadha. Ati garuu achirratti sin barbaadu kan inni siin jedhe yookiin bareedduu waan hin taaneef yookiin beektuu waan hin taaneef yookiin qabeenya waan hin qabneef miti. Ati kan isaa waan hin taaneef yookiin immoo ati nama sana sirriitti kan sababa isa hin beekneef nama akkamii akka inni siif ta'e nama laphee kee cabsee deemuu barbaadudha moo nama abbaa manaa si ta'uu barbaadudha moo nama si barsiisuu barbaadudha. As keessatti filannoon kan keetti sirriitti dibbilii waa'ee nama sanaa beekuun siif barbaachisaadha jechuudha. Dhiirri tokko gaafa si dhiisee deemu gaabbee deebi'uun isaa hin oolu. Gaabbii kan inni deebi'u immoo yookiin nama akka kee argachuu dadhabee ta'a yookiin jireenya isaadhaaf mijachuu dhiisee ta'a yookiin immoo gaafa ati calliftu akka ati kutannoo yookiin murtee dhugaa qabdu hubatee ta'uu danda'a. Kanaaf shamarroonni jireenya keessan keessatti tarkaanfii tokko dhiira dursitanii argamu qabu. Shamarran cimtuu jedhamuu qabdu. Shamarran cimtuu gaafa taatu immoo dhiirri kamillee siif jilbeeffata. Kanaaf ogummaa qabaadhaa, beekumsa qabaadhaa, qulqullina keessan eegaa, cimina keessan eegaa, ofii keessaniif carraa kamillee dursa kennaa, ofii keessan of kabajaa. Kanaan ala ofuma keessan dhiira sanatti hin bilbiltu taanaan, ofuma keessan dhiira sana gaafattu taanaan, ofuma keessan dhiira sanatti rarraatu taanaan yeroo sana dhiira sana gadi isin deebisaa dhufa yookiin immoo gadaantummaa isiniif ilaalchisaa gadaantummaa godha jechuudha. Kanaaf shamarroonni viidiyoo koo kana duraa keessatti isiniif hojjedheera. Of eeggannoo cimaa gochuu qabdu jechuudha. Dhiira kan keessan taane tokkotti matuma herrarra'inaa. Haa ta'uyyuu malee as keessatti gaafa dhiirri tokko si dhiisee deebi'ee dhufu waan jaalattu qofaaf laphee kee hin baneeniif suuta jedhi. Obsaan itti deemi, ogummaadhaan itti deemi. Shamarroonni keenya dhiira tokkoof akka carraa lammaffaatti yookiin akka eeggataa tokkotti of hin kaayinaa. Ishee tokko akka tokkoffaatti siin akka lammaffaatti akka inni si kaa'u hin godhinaa. Duuba of hin godhinaa. Waan hundumaa qoraa ilaalaa. Waan hundumaa itti siqaa ilaalaa. Waan hundumaa immoo irraa fagaadhaa ilaalaa. Jireenya akka kanadha. Bu'aa bayii guddaatu jira. Kanaaf namni kamillee cimuu qabdu jedha. Viidiyoo koo har'aa asuma irratti xumura. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.